Har'as kunoo waatu jira jechuudha. Egaa yeroo jalqabaaf first waan yeroo jalqabaaf jechuudha. Dhadhaa akkamitti akka baqsan qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Mee harmi kiyyatuun gaafatiin callisee man baqsi har'a jechuudha. Wanta itti tatta'amu maali akka itti goggodhan immoo godhee man ilaalaa maali garaadha ofii keessatti baruu je'eetii yaaluttiin jira. Egaa kana argitaniittu engadda harmiin kiyya naa ergitee siniin je'ee sinitti himeen jira. Han dibatanii fi han nyaatan adda adda naa ergitee jirti siniin je'een jira. Egaa kana jechuudha. Mee baqseen ilaalan jedheera. Har hin buluun je'e guyyuma san harkan sana du'ee bula malee otoo bas hin bulu je'een cororiitti nyaachuuf je'een jechuudha. Caccabsaa cororiitti nyaa'a je'een ofii koo jechuudha. Amma biriddistiitti naqee biriddistii ishee tokkotti gaafa naqu guute biriddistii xiqqaatte jennaan fuudhee biriddistii garmalee guddaa tokkodha. Inni kun immoo isa kanatti garagalcha jechuudha. Biriddistii amma immoo asumaanii innani akaahaa jiru kun immoo abasuuda adii beektu abasuuda adiidha jechuudha. Akaawuttiin jira saayizii isaallee hin beeku ani bizim je'ee mangochaa jira jechuudha. Inna ergaan isa kana ho'iseeti wantoota na barbaachisan isinitti nima hordoftoota kiyya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u ani nagaa kootii nagaa irraafa nagaa guutuun qaba gooftaa kootti haa tolu isinis akka nagaa qabdan abdiin qabachuudha. Egaa tokko lama jennee jammarreetiin jirra jechuudha. Kiyya istoofirra kaaheen kunoo haala kanaan baquutti jira jechuudha. Wal gaggeessisaan jira. Inna maal akka itti nannaquu fi waan akkasumatti ofii koo ofuma koo yaaduma kiyyaan kananii mana keessa qimaaqimii mana keessa ofii koo funaanee qopheeffadhe walumaan ilaallaa baqsine jechuudha. Dur akkuma beekamu ani baqseen beeku dhugaa dubbachuuf taana maaliin sobaa duratoo biyya arabaan dhaqiin immaa kootu baqsa malee ani ofii koo baqseen beeku. Kiyya kunoo walalli je'ee hundisaa baqee jira jechuudha. Kunoo haala amma argaa jirtanii baqeetiin jira. Bakka karaliinsaa akka inni nama mararu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko jechuudha. Nama irdii wayii itti naqe wayii fakkaata. Baay'ee bareedaadhaan biyya keenya jechuudha. Baay'ee namatti tola. Inni irra keessa isaa kun egaa amma yeroo bilchaachaa jirutti kan isin balleessuu yookiin immoo irraa kaasuu qabdan isa hafata yookiin immoo hoomacha kana jechuudha. Hoomachi kun dhadhaa qulqulluu akka hin taane beektu hamma inni adiin kun jechuudha. Adiin irra keessa umutti qimamiinsaa immoo kunoo inni nama kuni kosoratii jedhama. Akkasuma immoo inni kun immoo abasuuda ani amma daakedha jechuudha. Amma akaahee ka'ee maashinii bunaatti nan daake jechuudha. Akkasuma immoo inni kun immoo wanti qundu barbarree miti maqaan isaa kororimaa daakuudha. Kun immoo qullubbii adii fi zinjibila walitti daakeen jechuudha. Qimamii ani qabu isuma kanadha. Sunqoonis itti taa'amuu ni danda'a gin ani sunqoo ittiin goone jechuudha. Yeroo kanatti naannaa sunqoo san hin arganne sobuu saanaquu sunqoo nan dhabe qundu barbarree miti kororima jechuudha. Namatti gurguranii hiranii inni kun laknoon argitu abasuuda adii akaawame daakame xiqqoo malablab gootu jechuudha. Inni kun immoo kororimaadha. Xiqqishuu tokko argadhee daakadhe kororimaas xiqqoodha kan inni argadhe jechuudha. Itti naqxu jechuudha. Egaa kanammoo qullubbii adii fi zinjibila walitti daake jechuudha. Firee isaa yoo gootan badaarran ta'u yoo daakametu irra xaama isaa yookiin dhamdhamni isaa isiniif bareedaa ta'a jechuudha. Haala kanaan tochoostu. Akka inni miiksi ta'utti jechuudha. Miiksi gootanii waliin akka mi'aasaa yookiin immoo dhamdhamasaa irraa fudhattanii jechuudha. Akkasuma ammas hanini itti daddabaluu wajjin na ilaalaa isiniin jedha. Kan hafe kostorakii jettan kana yeroon galee yeroon biyyarraa kostorakiin kun fireeshii isaatu jira. Baay'ee urgaa fireeshiin isaa jechuudha. Magaala keessatti immoo gogaasaati kanan argadhe jechuudha. Gogaa masaa bitee ittiin godhe jechuudha. Baay'ee murteessaadha kostoratiin kun jechuudha. Dhadhaaf jechuun akka saayizii keessanitti baay'istaniis gochuu dandeessu. Xiqqeessitaniis gochuu dandeessu jechuudha. Ani yeroo ARA Saudiitti wanti godhu ture walitti guurree firiijii naqama. Firiijii naqamee ARA sun jechuudha. Baay'een baatu xiqqishuu babbaati gin aannan immoo baay'eetti aannan re'ee
እና harka namaa kukkutaa ijoollee baay'een illee koomentii keessatti engeddaroon fuula harka mataatti dibadhu harka na kukkutee jettan dhugaa gooftaa akka wanti akka kirooliksii nama kukkuta dhadhaan biyya sana akkan keenyaa miti jechuudha. Inna achitti yeroon baksu walitti baay'iseen jechuudha. Isa kunoo isa kana akkasitti akka inni hamma oomacha isaa fixatutti totochoosaa ma adeemtu jechuudha. Haaluma kanaani inna Saudiitti yeroo baksinu akkamitti baksina beektu dhagaa agaa beektu miti agaa isuma agaama wayii tokko fiddee abiddarra keessi jechuudha niitittiin. Fiddee abiddarra keessee sana agaa sana diimate jennaa yeroo dhadhichi dhadhaammoo akkasumatti fuunee birdistiitti gaazirra keenyee akkuma kana yeroo hoomacha isaa fixatutti a'icha wanta agaa sana keessa buusne jechuudha. Amma hankoo xumuramee jira jechuudha. Kunoo haala kanaan akka ajaa'ibaatti bareedee carr je'ee jira. Hoomachi isaa irraa xirrixxi je'ee inni amma irra keessa argitan kun immoo qimamii isaati jechuudha. Dhugaa gooftaan irdiitti hin goone namatti hin goone karaliinsaa maashaallah akka ajaa'ibaa nama marara baay'ee bareeda. Urgaan isaatillee akka ajaa'ibaatti jechuudha. Inna ta'us immoo calaluu qabdu gingilchaa'anii fireen qimaaqimoonni zinjibilli waan akkas akkasiin kunoo ani amma itti gadabbaxuutti hin jira jechuudha. Baay'ee dhugaa birdisti isa guddaadha malee baay'ee tokkodha. Qodaasaa dhiqee deebisee uleetaniin immoo amma qoduma sanatti naqadhe jechuudha. Akka tasaa dhadhaasaa keessaa fuutanii itti naqina. Dhadhaasaa sa'ee isa nagootanii dhiqxanii kaatanii gaditti naqina. Maaliif jennaan a'aan bishaan qabaachuu hin qabu. Qodaa sana dhiqee fooxaa'aan xaragee deebisee immoo uleetaniin immoo akkasittiin immoo deebisee a'aa sana xarama itti naqadhee jechuudha. Dursitanii uluu qabdu. Yoo uluu dhiistan immoo kusaayee beektu yoo ta'e jechuun naannoo baadiyyaa warri jiran kusaayee fiini akkasumallee maaliidha jechuun kusaayee qimaaqimoota adda addaan sukkuumti maankoo qodaasaa sukkuumtees affi gootee sukkuumtee ashaan akkanitti itti urgaa'utti jechuudha. Qoraasumaan ulanii maal godhanitti godhu jechuudhaan qoraasumas kusaayee sanas hin arganne ejersan ulee jechuudha. Ejersan ulee wanti sana maqaan samaa inni ejersaan ulee qimamii fa'aa xiqqoo itti bisbis godhee itti aarsee jechuudha. Itti aarsee pilaastikii kana wanti gochuudha. Dhadhaan kuni yeroon fuudhee argitaniitu guutuu xiqqi kan jedhedha jechuudha. Xiqqi isaati guutuudha jechuudha. Amma immoo ilaalaa iddoon jiru kunoo as jira jechuudha. Kunoo akkasitti calalamee kunoo hanga kana ga'ee jira jechuudha. Yaani injira piroosesii isaa qulqullaa'ee uuma ta'ee haqee kana ba'ee jechuudha. Malee wantiinsa guutuudha. Allichaansa otoon baksamin guutuu ilaala amma immoo iddoon ga'e as ga'eetiin jira jechuudha. Argitanii jirtu baay'ees natti tolee nagaa ta'a.